Waaqayyo bichaa kadhanna nuti kan biraa waan kadhannu qabnu Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu. Waltajjii guyyaa raanni guddaan nageenya waaraa naannoo kanatti mirkaneessuudha. Kana yeroo jedhamu saboonni naannoo kanatti argaman sabab sablammii baay'ee jira. Sabni Oromoo, sabni Amaaraa, sabni Tigree akkuma kana sabni biraan illee Gumuziin dabalatee hin jiru. Tokkummaa qaban, obbolummaa qaban sana daran cimsanii jabeeffatanii akka adeemaniif hawaasa gidduutti nagaa waaraa akka bu'uuf namoonni mooqeef qabeenya isaanii irraa rakkoo nageenyaa kanaan buqqaanii yeroo ammaa kana bakkee keessa jiran gara qe'ee isaaniitti akka deebaniif xiyyeeffannoo guddaatti godhamee qe'eetti deebisuufidha. Irra wal jaallatan taanee uummata kana walitti qabuun dirqama keenya nuuf. Aanaan keenya aanaa jaalalaati, godinni keenya godina jaalalaati. Uummanni Beneshaangul Gumuzis uummata jaalalaati. Kana waliin taanee hojjechuudhaaf akka carraa ta'ee gandoota muraasa wajjiniin iddoo wal barree qabnee nageenya irratti, misooma irratti, siyaasa irratti xiinxalli keenya fagoodha. Gooxii daangaa jaalalaa asumaan daangaa kanaarra kan jiran buqqaanii kan turan mariisifneerraa uummanni kun qubachuu barbaada. Uummanni ollaa keenyaa kun dhufee gabaa tokko waliin hirmaachuudhaaf, waliin qotee nyaachuudhaaf, jireenya hawaasummaa waliin jiraachuudhaaf uummata fedhii qabudha uummanni keenya. ብሔርና ብሔረሰብ ደግሞ አንድ ላይ የኖር ነው። ቀናን ሌሊት የሚታየው ነው። ውሸት ማለት ይሄ ነው። ገበያ አንድ ላይ ነን። ምንም የምንቸገረው ነገር የለንም። የኛ ችግር ስለ መዳበሪያና ስለ መብራት ስለ መንገድ ብቻ እንጂ ስለ ሌላ ችግር የለንም። አርቁምቢ መንደር 1 አርቁምቢ መንደር 8 እና ላሊስቱ ከተማ እየተገናኘን ነው። ሰላማችን እየፈጠርን ነው። በዚህ ላይ ምንም ችግር የለብንም። የኛ ችግር የልማት ጉዳይ ነው። አኩማ ሂዳሙ ጀዴ ፓርቲን በዳዲና ኤገሌ ኡመኒ ኬኛሌ ወልቲ ዳሜ ሚሶመሳ ነገኛሳ ሲያሰሳ ከራጉቱ ተየን ዮኒ ወሊን ኦጀቴ ቆፋዳ ከነጋም ቡን ደንደው ማሬዳኒ ኡመኒ ኬኛ ወልቲ ዱፌ ወልመሪያቴ ናጋቡሴ ጃርሱማዳን iddoo rakkoon jiraatullee karaa nagaadha. Waraana baay'ee isaa garreerra. Lubbuun namaa bal'aan badeera. Qabeenyaan bal'aan badeera. Isarratti nu bu'aa tokkollee hin buufanne. Kisaaraan nu qaqqabe malee bu'aa tokkollee hin buufanne. Kan nu bu'aa buufannu garuu kan nu nagadannee jiraachuu dandeenyu, kan nu gabaa waliin baanee galuu dandeenyu, kan daa'imni keenya mana barumsaa waliin ooltee galuu dandeessu yoo nagaa qabaannedha. ከኦሮሚያ መንግስት ጋር ስድስት ወረዳ ነው የሚያዋስነው የኛ ወረዳ። ከዛ የሰላም ጉዳይ በክፍል ደረጃ ምናልባት በዚህ በኩል ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለም። የዚህ አካባቢ አሁን ምንም ሰላሙ የተረጋጋ ነው። አንደኛ ብሔር ብሔረሰብ ስብጥር ነው። ኦሮሚያ አለ፣ አማራ አለ፣ ትግሬዎች አሉ፣ ጉሙዞች አሉ። በየአቅጣጫ አንድ ላይ ነው። ምክንያቱ በዚህ አካባቢ አንድ ላይ ነው የሚያርሱ፣ አንድ ላይ ነው የሚገበያዩ፣ አንድ ላይ ነው በየቀበሌም ያው ይገኛሉ። ያው ስለሆነ ብዙም የሚያስቸግር ነገር የለም እዚህ አካባቢ። ለገባ ይሮማ ሰደርካ ጋር ረጅራ አናለን ኬኛ ፊ ገንዶኒ ባየን ረኮ ነገኛ ኬሳ ፍረመኒ ኡመኒ ቄሳ ለቡቄስ ከራ ነጋቴን ቄሳት ዴቤ ጅሩፍ ጅሬኝ ሳትወሲሱኒ ከንደንዳመቱ ጅራ hojiilee misoomaa adda addaa addaancitanii turanis hojiitti deebi'anii tajaajila uummataaf akka oolan godhameera. Piroojeektiin gurguddoon akka misooma hojii daandii dabalatee jechuudha. Inni kun hojii nageenya irratti hojjetamee fi jijjiirama dhuferraan akka bu'aa argamaa jirudha jechuun ni danda'ama. Kana keessatti hirmaannaan uummataa olaanaadha jechuudha.